Shalom nagaan fi araarrii jaalalli waaqayyoo suniif haa baay'atu. An obboleettiin keessan qixxan jirutti nagaa guutuun qaba. Inni nagaa keenya, kabaja keenya, tasgabbii keenya, boqonnaa keenya ta'e immoo Kiristoos galataa fi ulfina guddaa isaaf haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa immoo gaaffii deebii nama tokko isin qabadhee dhufee jira jechuudha. Isin gidduudhaan fagaadheen ture dhiifama mana okkolchaa karaa gaaffii deebii jechuudha. Viidiyoon ijoollee bira jira garuu edit gochuu sabii egaa beektu gola arabaa jechuudha. Malee waan biraaf akka hin taane asmarra naaf hubadhaa jechuudha. Nama nadha saniif qabadhee immoo baay'eetti bohaartitti kofaltis jechuudha. Gaaffii jalqaba gaafadhe akkas jedha jechuudha. Gaaffii tokkoffaan gaaffii hanga afuritti gaafadhe jechuudha. Yesuus Kiristoos gaafa gara biyya lafaa deebi'ee dhufu maaliif dhufa jettee yaadda? Maaliif fidee dhufa jettee yaadda jedha jechuudha. Gaaffii kana walii wajjin itti adeemna jechuudha. Nuuf deebiste nagaa nu gaafatte eenyu ammoo warreetta maqaa ishee jechuudha. Faarfattuu Gannat Waarii faarfannaa kanaan irra waa'ee ajaa'ibsiisaa lama nuuf lakkistee jirte jechuudha. Akkasatti addeessaniilee abdii guutuun qaba jechuudha. Gara isheetti sin deebisa ishee wajjin amma turtii gaarii guutu jechuudha. Tole nagaan fi jaalalli araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Akkam jirta Saaraa? Nagaa keetii? Waaqayyo fagaalatu nagaa kooti. Kallattumaan karaa gaaffii kootti hin ceenaa. Duraan dursee immoo nagaan jaalalli araarri waaqayyoo golaaf mandara qixa isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettii keessan afuraa nagaa guutuu nagaa irraa faatu kana bira jira. Nagaan na bira jiru muudachaa koo isin biraa akka jiru abdii qabantii guutuun qaba. Gaaffiin koo inni tokkoffaanii akkas jedha. Yesuus Kiristoos gaafa karra biyya lafaatti dhufu maaliif dhufa jettee yaaddaa isa jedhudha. Maaliif dhufa jettee yaaddaa isa jedhuuf Yesuus Kiristoos nuuf jedhee dhalateera, mul'ateera, dhiphateera, salphateera. Gatii kana ta'eef waan hundumaa erga raawwateen booddeetti immoo anaaf siif jedhee cubbuu malee akka nama cubbuu qabu otoo balleechaa tokko hin qabaatiin akka nama balleessee anaaf siif jedhee salphateera. Jirma jiidhaa baatee karanii gubbaarratti dhiiga isaa lolaaseera. Gatii kana ta'eef har'a immoo Yesuus Kiristoos deebi'ee gaafa dhufu maaliif dhufa jettee yaaddaa isa jedhuuf Yesuus Kiristoos deebi'ee gaafa kara biyya lafaa dhufu firdiidhaaf dhufa. Amma Yesuus Kiristoos deebi'ee ni dhufa. Dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ni eegganna. Innis Yesuus Kiristoos deebi'ee gaafa kara biyya lafaa dhufu wanta dhufuuf tokkoyyuu inni tokkoffaan firdiidhaaf dhufa. Hundumti keenyayyuu balleechaa keenyaaf yookiin gochaa keenyaaf isa raawwanne hundumaaf guyyaa firdiitti qophoofne irra gatii ta'ee fi isa goone hundumaaf immoo waaqayyoon araara gaafachaa asumaan dhaamsa kooti Yesuus Kiristoos deebi'ee gaafa dhufu firdiidhaaf dhufa isa jedhudha jechuudha. Isa tokkoffaan. Egaa obboleettiin keenya gaaffii keenya seeraan nu deebistee jirti jechuudha. Gara gaaffii lamaffaatti dabarraa. Gaaffii lamaffaan immoo akkas jedha jechuudha. Qulqulluun mudaa hin qabne yookiis immoo namni cubbuu hin qabne kan macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jiru eenyudha jedha jechuudha. Gaafficha isheedhaaf ergeera isheen nu deebistee jechuudha. Isheerraa gara deebii dhaga'uutti dabarra isin hundumti keessallee itti yaada jechuudha. Eenyudha kan cubbuu hin qabne jechuudha. Isiniifan isa gara isheetti sanan dabarsa. Gaaffii lammaffaan akkas jedha. Kan mudaa tokko illee hin qabne yookiin immoo kan cubbuu tokko illee hin hojjenne eenyu macaafa qulqulluu keessatti ni barreeffamedha. Kanaaf kan cubbuu hin qabne eenyu kan mudaa tokko illee hin qabne eenyu jedhe gaaffii koo lammaffaan jechuudha. Kan cubbuu tokko illee hin qabne kan mudaa tokko illee hin qabne Yesuus Kiristoos duwwaadha. Hundumti isaaniiyyuu maadhaa namni qajeelan hin jiru jedhamee caafameera. Kanaafuu qajeelan Yesuus Kiristoos duwwaadha. Kanaaf kan cubbuu hin qabne, kan mudaa hin qabne, kan waan tokko hin qabne, kan gungummiin tokko isarra hin jirre leenca qaraan dhiyoo hangafa nagaa mootiin moototaa isa duwwaadha. Qulqulluun qulqullootaa mootiin moototaa. Kan cubbuu hin qabne, kan mudaa hin qabne haala kam keessattuu gungummiin isarra kan hin jirre. Kana hojjete sana hojjete jedhamee isarratti kan hin dubbatamne Yesuus Kiristoos duwwaadha. Kanaaf kan cubbuu hin qabne walumaa galatti Yesuus maqaansaa eenyu? Maqaansaa Yesuus Masiihii jiraata. Masiihii jiraata Yesuusidha. Kan cubbuu hin qabne, kan mudaa hin qabne, eenyuttuu kan hin fakkeeffamne, eenyuttuu kan hin madaalamne Masiihii jiraata ilma Waaqayyooti. Gaaffii keenya lammaffaas nuuf deebistee jirti jechuudha. Itti dabaluun irraa hir'isuun nun barbaachisu jechuudha. Deebii qubsaa nuuf laattee jirti jechuudha. Qulqulluun mudaa hin qabne, kan cubbuu hin qabne, kan macaafa qulqulluutti barreeffamee jiru Kiristoos ilma Waaqayyoo duwwaadha. Hundumtuu mudaa qaba jechuudha. Gaaffii sadaffaan immoo jechuudha mudannoodha. Yeroo mudannooti jechuudha. Yeroo kolfaa, yeroo barumsaa amma jechuudha.
Egaa mudannoo ishee irratti akka kufaltan akka bohaartan abdii guutuun qaba jechuudha. Maal akka ishee qunname jechuudha. Walumaan daawwanna. Gaaffii sadaffaan kallattumaan itti darbina. Gaaffii sadaffaan akkas jedha. Mudannoo kee tokko nuuf qoodi jedha. Mudannoon koo waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Waan baay'ee nama dinqisiisudha jechuudha mudannoon koo. Maaliif mudannoon inni nu mudate baay'ee otoo ta'uu iyyuu garuu inni tokko immoo keessaa qabannee xiyya xiqqoo ishee qabannee ittiin kan kolfinu ittiin kan nama kolfasiisnu wanta baay'eetu jira jechuudha. Isan keessaa immoo mudannoo tokkoon isinitti hima. Mudannoon kunis maali yoo naan jettanii mudannichi calqabaa gaafan kara biyya Arabaa dhufu jechuudha. Gaafan kara biyya Arabaatti imalu mudannoon koo inni tokkoffaani akkuma Itoophiyaadhaa dhufeenii ganama sanii bulee ka'een ganama san jechuudha. Qoshashaa gatuudhaafan gadi ba'e dhaqiis beelee gati qoshashaa naan jettee jechuudha. Madaamin koo qoshashicha qabadhee gaafan gadi ba'uu bakkee irratti fooqirraa bu'ee akkas yoonanis beelee ingata jedhee gadi ba'uu makiinaa jalatti birrii tokko argadhe. Birrii tokko argadhe. Birrii tokko kun immoo hundumti keessanuu beektan birrii biyya Arabaa yookiin immoo birrii biyya keessa hojjennu jechuudha Beeruut. Birriin tokko lakkoomsa 100 ofirraa qaba jechuudha. Kazanan birrii kana gaafan argadhu wanta nama ajaa'ibudha. Birrii kana fuudhee har'a harkatti qabadhee waan akkasitti ilaalu birriitti birrii 100 jedhe kan garuu birriin birrii tokko. An garuu gatiin birrii biyya kanaan beekneef 100 natti fakkaate. Jedhe. Waaqayyo si haa galatu. Kaleecha kakuun na baastee bakkee irratti nan ganne. Kaleessa naaf dubbatteetu hin deemtanaan jette waan hedduu natti dubbatte abbaa koo. Si haa galatu. Otoon hin turne otoon hin bulinan dolaara 100 argadhe. Abbaa koo kun galata keetiin jedhe. Galata kee jedhe. Birricha birrii 100 jedhan birrii tokko akkasitti mammaradhe. Fuudhee olii seenee shaanxaa koo keessa ol kaawwadhe birrii 100 kan waaqayyotu raawwate kakuusaa jedhe jechuudha. Daati dhugaa dubbatta. Waaqayyo dhugaa dubbata yoomuu jechuudha. Garuu waan baay'een dubbadhe guyyaa san garuu birrii takkaadha birrii 100 jedhee doolaa 100 argadhee ol kaayee teechi isaan ba'e jechuudha birrittiidha gaafa kaanii intalittiin takka guriyyaa koote jechuudha na bukkee dhuftee ani beekuma dhufee mana kana seen birrii 100 doolaa 100 argadhee eessa argatte doolaa 100 argadhee silkii nan bitaafanii jedheeni achuma meenatti argisiisi namuttuun himunaan jettee birricha kana fuudhee natti argisiisu isheen turteerti biyya kana keessa waan ta'eef birrii takkittiidha natti kolfitee birrii takka maal taatee mucayyoo naan jettee akkasitti birritti sanii edda birrii takka jenneeti itti dhiisne jechuudha. Mudannoon koo isa kanadha jechuudha. Isa kan biraa immoo gaafa walitti deebinee isinitti hima jechuudha. Mudannoon koo inni tokko isa kan inni hin daganne birrii takkaan birrii 100 inni jedhee waan baay'ee ittiin bituuf fan karoora baasee biyyatti illee ergachuuf fan karoora baasaa ture jechuudha. Mudannoo isheerraa akka bohaartan abdii guutuun qaba jechuudha. Dhuguma akka isheen jette jechuudha. Birriin biyya kanaa jechuudha tokkichisaatu barreeffama 1,000 ofirraa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf kun asitti nagartu yoo ta'e jechuudha. Barreeffama 1,000 ofirraa qaba jechuudha. Birrii biyya kanaa jechuudha. Sana waanan baay'een argadheen se'e jettee fakkaatan soorome ililchee gammadeetti nama bohaarsa jechuudha. Gaaffii arfaffaatu hafee jira jechuudha. Gaaffii arfaffaan immoo akkas jira jechuudha. Kan lafa onaatti geeffamee seexanaan qoramee halkan 40 guyyaa 40 booddee eenyudha kan macaafa qulqulluu keessatti barreeffamee jiru kan jedhu jechuudha. Isas immoo deebisaa isheerraa eegganna. Isinillee akkuma kana qixa jirtetti yaada jechuudha. Saaroontuu immoo jechuudha. Har'a argita yoo ta'e jechuudha. Yoo ta'e laayik godha jechuudha. Akkuma kana immoo subscribe immoo itti dabaladha jechuudha. Maaliif subscribe yoo gootan booda sin fayyadu jechuudha. Sin fayyadu jechuudha. Kanaaf subscribe so gootanii baay'ee gaarii tokko ture jechuudha. Kanaaf naaf eebbifama yeroo gaarii waan hojii turtan jechuudha. Isinan galateeffadha jechuudha. Yeroo kun kan itti fufee ishee wajjin turtaa jechuudha. Gaaffii afuraffaan koo immoo kan gara lafa onaatti geeffame seexanaan qorame eenyudha? Kan seexanni qore jechuudha. Lafa onaatti kan seexanni qore eenyu jettee yaaddaa yookiin eenyu maqaan isaadha? Kan seexanni qoree, kan seexanaan qorame, kan lafa onaatti qorame ammas eenyudha? Iyyasuus Kiristoos. Abbaa keenya qulqulluu jiraataa mootii moototaa hangafa nagaa leenca qaraan dhiyoo isa inni seexanaan qorame gaafa guyyaa 30 guyyaa dhifama guyyaa 40 fi halkan 40 soomee waaqayyo seexanaan baay'ee qorame baay'ee beela'eera wanta ta'eef mee dhuguma yoo waaqa taatee dhakaa kana daabboo godhiti nyaadhu ittiin jechaa ture gamoo
biyya lafaa wanta biyoota biyya lafaa baay'ee babbareedu fa'aa ilaalchisee yoo kufteenaaf sagaddee waan siifan kennaa biyya addunyaa kun biyya lafaa kan hundumaa siifan kennaa isa jedhuun ture. Waaqayyo immoo yeroo sanitti maal jedheeni Yesuus waaqa kee yookiin gooftaa kee duwwaadhaaf sagadi jedhamee caafameera jedheeni ittiin deebisee immoo gaara gubbaarratti ol baaseetu akkas jedheen mee dhugmaa asirraa yoo dhugma waaqa taate sirraa of lafaan of dhayii abbaan kee kan dhufeetu si'a qabatu jedheeni Yesuus immoo akkas jedheeni yaa seexanaan dura kooti maal ta'e sokki ittiin jedhee kanaaf kan seexanaan lafa onaatti qoramee walumaa galatti yookiin dhibbaan dhibbatti Yesuus jechuudha inni seexanaan qoramee immoo qorumsa keessatti hin hafne hifatee dura kootii badi jedhanii dura balleesseera. Kanaaf inni seexanaan qoramees Yesuus Kiristoos hangafa nagaa qulqulloota mootii mootota isa mudaa tokko hin qabnedha. Waaqayyo gooftaan maccaa bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Baay'ee isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Hanga gaaffii biraatti walitti deebinutti nagaatti naaf tura. Egaa gaaffii arfaffaa immoo nuuf goolabdee jirte jechuudha. Gaaffii arfaffaa illee nu deebisteertu jechuudha. Kana guyyaa 40 booddee lafa onaatti dhiyeeffame kan qorame seexanaan kan qorame jedha gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha injifatees immoo kan mo'e isadha jechuudha. Kanaaf akka barumsa tokko irraa argattu jedhee nan amana jechuudha. Kanaafuu turtii gaarii qabaadha jechuudha. Marsaa lammaffatti walitti deebinaa yeroo biraadhaan jechuudha. Kanaafuu waan wajjin turtaniif guddaa galatoomaa isin jechuu jaalladha jechuudha. Ammallee deebi'ee nan jedha like subscribe share hin dagatinaa like subscribe share.